Akkuma beekamu jidduu kanagaa sheeyxaantichi hayyoonni Oromoo dheengadda guutuun isaanii siyaatil miitingii seena qaboottu miitingii ajaa'ibaa erga madda walaabuutii Oromoon deebitee malli maali jettee madda walaabuu wal gaafattee booda Oromoon deebitee siyaatilii wal gaafattee jechuudha. Akkam taana eessarraa kaanee eessa jirra eessa deemu jirra jettee wal gaafattee jechuudha. Eessa deemu jirra jettee wal gaafattee kun ka sheeyxaantichaa sabancaa kan jawween juun warra kutaa torba keessa ari'ame soo warra kana walii qabatee wadolloota isaa abbaa warra kutaa torbaa gartee haadiree isatti lallabuu eegalee jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya mee dursoo wahiin takkaan isin yaadachiisa. Opiidiyoo tana ganda keessanii isinis ni beeytan. Mee ganda keessanii namni waraana ta'u nama akkamii? Nama hin qabne, nama maallaqa hin qabne, nama waan fuudhuun hin qabne, kana aboo kanuma nurraa kennaa jedhan malee ijoollee warra jajjabaa, ijoolleen mana barumsa yaasanii bara. Waraanan kennan biyya teenyatti hin beeytanidha. Opiidiyoos gartee nama humaan qabne, nama wanti hin qabne, nama gartee wanni kana aboo kanuma opiidiyoon nurraa godha kanaa baratee si gadde gaafa hidhate wanni sun rongiidha beekadha. Wanni sun sirrii miti. Amma biyya Ameerikaa tana ijoollee tujjaarranii, ijoollee barumsa qabdu, ijoollee yuunivarsiitii gurguddoo keessaa si galee warra barumsaan ol'aanoo ta'aniitu waraanaas ta'a bulchiinsa keessatti hirmaata faayidaa biyyaa dabarsanii gurguranii jechuudha. Already jireenyaaf jecha paartii san jooyin hin goone jechuudha. Opiidiyoon namni dalagaa irraa barbaaduuf jooyin godha malee kaayyoo isii beekeetii miti. Hoogganuma opiidiyoo guddaa kana yoo gaafatte mee kaayyoon opiidiyoo wanni isiin milkeessuu deemtu sirni isiin diriirsuu deemtu maali? Amma fakkeenyaaf Haayile Sillaaseen paarlamaa ijaaree biyya tana seera qabeetti godhe dargiin dhufee mareet laaraash jee lafti ta'a abbaati jee kenne sanii yaadatama dabarsiiti yaadik dhufeeti federaalizimii tana lafa qabsiise kana yaadata. Mee piippiin maali yaadatama? Magaalaa meekaappii godhuun yaadatama? Maali yaadatama? Natin wanni heeraa talafa qabattu tan abiyyi yaadatamuun ta biyya sanii godhe hin jirtuu jechuudha. Hin jirtuu jechuudha. Saniifu warri caajaa warjuun kun saban caajuun kun dheengadda gartee walii qabamanii jechuudha. Maaliif hayyoonni kun ni beekan wanni akkam akka biyya bulchaa jirtu. Opiidiyoo tana faayidaaf namni akkatti seene. Ifi warri biyya jirulleen wanni itti seenee faayidaa. Faayidaa. Amma fakkeenyaaf bulchaan aanaa keessanii tokko magaalaa akka dhufee aangoo qabatee magaalaa mana ijaarata. Yoo Arsii keessa ta'e Shaashamanne ijaarata. Yoo Baalee keessa ta'e wanta narraayimi roobe ijaara Baalee roobe ijaarata mana ijaarata baadiyyarra. Maaliif bulchaadha si galee? Faayidaaf itti seene maniino si galee? Faayidaaf itti seene malee kaayyoon inni galmaan ga'uu deemu hin jirtu jechuudha si galee? Yoommoo karaa Harargee kana ta'e takka Dirredhawa ijaarata takka magaalaa Hararii ijaarata jechuudha. Yoo karaa Harargee lixaa tana ta'e Ciroofa ijaarata jechuudha. Ofiga yoo Wallagga ta'e Naqamteef ijaarata jechuudha si galee? Yoo Boorana ta'e Moyyaalee ijaarata jechuudha si galee? Maaliif wanni isaan itti seenanii faayidaaf malee kaayyoon isaan milkeessuu deeman sabni isaan bilisoomsuu deeman galman qabanii jechuudha. Ummata biratti fudhatama hundee ummata keessaan qabanii jechuudha. Tanaaf wannummaan xiqqoon isaa rooraafti. Tanumaaf wannummaan xiqqoon isaa maraachiti jechuudha. Saniifuu opiidiyoon tun nama akkanaa ta'uu hayyoonni kun waan beekuufi si galee? Hayyoonni keenya kun walgahee biitti akka taasaa taate maraa gartee warroottan faayidaa walgahee harka buute
biitiin harka diigamtee malam taanaa jedhaniiti wal marihatanii jechuudha. Wal marihatanii kun ka isa yaachifte sheeyxaanni wadala isaa kana waliin qabateeti itti iyyaa ture jechuudha. Itti iyyaa ture jechuudha. Ichiin dura faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa kana hunda gabbaasee sakkaree iyyaan kun iyyee aboon mallee hin geenye numa iyyi farshootti dabalan. Itti diraagatti naqan hudduu hundaan itti naqan lilmeen itti naqan iyyee namni isa dhaga'uu dadhabee jechuudha. Kunis gartee gabbayee faarsee bulaan kun maallaqa itti guuranii hin geenye ittuma guuraa jedhanii itti guuranii iyyanii dadhaban. Kijiba dhugaan akkamit dhaabti? Hayyoonni keenya dhugaan deemu jira. Mee dhugaan kijibni hanga gaaraa yoo tuulamellee dhugaa takkittiitu dhufee dhukkee godhaa jechuudha. Dhukkee harkaa goonaan yaammatee jechuudha. Yaammatee jechuudha. Maal jeeni? Malli haramii, malli maramii, malli malamii jeeni. Malli isa jira yaani. Hayyoota firraa dhiibde. Nuti lubbuu gaafii si gaafannu dalagarraa nu ariita. Namni gaafii si gaafatu hin jiru. Namni hundi si gabbara. Horiidara jettee miskiinarraa mana diide. Haadhaatu ilmaatu shanee keessa jira jettee haadha abbaa manarra gubde ajjeefte. Ummata guutuu buqqiftee fixxe. Oromiyaan guutuun nu harka hin jirtu. Naannoon Amaaraa nu harka hin jirtu. Naannoon Tigraay nu harka hin jirtu. Mee maal godhuu dandeenya? Qarshiin doolaarri qarshiin takkittiin kunoo 180. Gaafa inni dhufu beeki qarshii 90 moo meeqa qofa doolaarri tokkichaan. Ekonomiidhaa biitti asirra jirti. Sigal. Ollaa keenya dippiloomaasiin teenya kufte. Warri dheengadda nuuduu hundi arra nu jeesuu barbaada. Eeltiraan dheengadda lubbuu nuu kennitee nu wajji duute arra nu jeesuu barbaaddi. Soomaleen dheengadda lubbuu nuu kennitee Tigraay nu wajji loltee duute arra nu jeesuu barbaaddi. Keeniyaan akkasi, Yugandaan akkasi, Jabuutiin xiqqoon tun akkasi. Kara dippiloomaasiitiin akkana jirra. Kara diinagdeetiin kana jirra. Kara hooggansaatiin hooggansa keenya namni tufe. Sigale. Nama hunda firraa dhiibdee fixxee mee maal godhuu dandeenyaa jedhanii mariitan. Sigale. Chaansii takka kan qabne arkee jira. Waa takka jijjiiruu kan dandeenye arkee jira. An ibsa isaa keessaa maaltu na gammachiise ibsa dheengadda baasan keessaa. Firraa dhoorkinaa. Durbar namni nu dhaabu hin jiru. Badhaadhina namni dura dhaabbatu hin jiru. Maarree namni nu dhaabu hin jiru jeetii if dhaada si galee. Diraaga kana itti fi guutee dhufa. Kanaan if dhaadaa jechuu duratti. Arrammoo namni nu dhaabu hin jiru. Ammaasiis warra nu keessa taa'ee informeeshina baasuu jira jee amanee jira jechuudha. Isin asirraa gaafa harsee bulaa fi sakkaree iyyaan hoggiinaan break news oduu ammee jee isinii poosti godhu maaltu informeeshina isinii erga ni kijibdanii siifi jaawariin ni kijibdanii namni isin jalaa dubbatu hin jiru jetta. Kunoo hoogganaan sheeyxaantichi gabbaheeti nama nu keessa taa'ee icciti teenya baasuu jira jee. Arra isaanii ni kijibda jaanka. Gabbahee ragaa nuu bahee jechuudha. Akka namni isa keessa taa'ee iccitii baasu jiru. Akka namni gartee duruu isarraa abdii muratee. Sirni kee kun ittiin fufu jee akka duruu gartee hoogganoonni isaa ala kajeelaa jiru. Sigale. Bar jaartiin tun osuma si wajji jirtuuti ijji si hoggi sirra qaarte ni beeytaa bar. Ijji hoogganoota duruu isarra qaarte ni beeka sigale. Gabbahee amanee jechuudha. Asii maaltu isin beeka? Oromoo biyya sii bulchachaa jirti. Maaltu isin informeeshina erga? Maarree isin erga jettanii isin iyyuu turtanii. Kun hoogganaan sheeyxaanaa, hoogganaan wadalloota gabbaheeti. Kan keessa taa'ee iccitii teenya baasuu jira. Dhugaasaati.
walgahii tana osoon isiin eegaluufuun deemin walgahii yaamee jiraa jee isinii himee jechuudha. Hudduu isaa jala ta'anii nu ergan. Qulqulleessuu ni danda'a abadan hin danda'u. Maalirraa maal qulqulleessa wanti hundi wal seentee jirti siigale. Wal makeera jee shawaan siigalee hoggii araqee isaa dhugu. Wal makeera jee adda guuruun hin danda'amtu jechuudha. Wal maynaan dubbiin siigale.